Hello, akkam jirtu? An Dheeressaa Oromiyaa Dijitaal Habiirraa. Yeroo darbe Information System and Its Application kan jedhu kutaa kutaadhaan laallee turre. Amma immoo boqonnaa lammaffaa Emerging Technology kan jedhu waliin laallaa. Yeroo barannaa gaarii isiniif haa ta'u. Akkuma seensaratti isiniin jedhe yeroo darbe boqonnaa tokkoffaa Information System and Its Application kan jedhu waliin laallee turre. Sun keessatti wantoota Information Systemidhaaf input ta'uu danda'a yookiin immoo akka galiitti fayyadamuu kan danda'a. Warreen akka data, information, knowledge fi wisdom garaagarummaa isaanii waliin laalleera. Akkasumas immoo Information System maal akka ta'e yookiin dhaabbata tokko keessatti Information System akkamiin nu fayyadu kan jedhu waliin laalleera. Keessatti componentiin Information System maal akka ta'anii fi application of Information System warreen akka e-banking, e-government, e-learning, e-commerce akkasumas immoo telemedicine fi kanneen kana fakkaatan waliin laallee turre. Kanaaf sirriitti hordofaa, sirriitti dubbisaa, kitaabota keessan sirriitti ilaalaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan guyyaa har'aa Emerging Technology yookiin Unit 2 Emerging Technology yookiin tekinooloojii haaraa gara addunyaa keenyaatti dhufaa jiranii fi gara fuulduraatti dhufan Emerging Technology waliin laalaa jechuudha. Sun keessatti akkuma jalqaba isiniin jedhe yookiin immoo boqonnaa jalqabaa yeroo eegalle waliin isiniin jedhe learning outcome boqonnaa Emerging Technologies kan jedhu kana erga xumurree booda maal hubachuu qabna boqonnaa kanarraa kan jedhu kana sammuu keessanitti naaf qabadha. Akkas jechuun explain Emerging Technologies kana beekuu qabna erga boqonnaa kana xumurree ibsuu danda'uu qabna. Emerging Technology maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna. Akkasumas immoo define artificial intelligence state its branches. Artificial intelligence maal akka ta'ee fi gosoota artificial intelligence yookiis immoo damee artificial intelligence maal akka ta'an ibsuu danda'uu qabna yookiin immoo define gochuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf sammuu keessan keessatti naaf qabadhaa jechuun barbaadama. Akkasumas immoo describe the common artificial intelligence application. Akkasuma fakkeenyaaf amma boqonnaa tokko keessatti application of information system jennee barachaa turre. Akkasumas immoo artificial intelligence kan jennu kun immoo bakka itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. Bakka itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. Yookiis immoo hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti artificial intelligence ni fayyadamna. Kanaaf application of common artificial intelligence application illee maal akka ta'e define yookiin describe gochuu danda'uu qabnaa jechuudha. Erga chapterii kana xumurree booda. Akkasumas immoo differentiate the concept of augmented reality fi virtual reality maal akka ta'an fakkeenyaan gara fuulduraatti ni baranna waan ta'eef kanallee ibsuu danda'uu qabnaa jechuudha. Another thing is or the last concept of this chapter is data science and its application. Data science is gosoota emerging technology yookiis immoo emerging technology yookiin teknooloojii yeroo dhiyoo gara addunyaa keenyaatti dhufan jedhamanii ramadaman jalatti ramadama. Kanaaf data science maal akka ta'ee fi data science immoo eessatti akka fayyadamnu waliin haala ajaa'ibaatiin ilaalaa jechuudha. Then unit overview unit kana keessatti kan barannudha. Then emerging thing can be understood as a technology that is developing and evolving fast with prominent socio-economic impact. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti amma fakkeenyaaf teknooloojii emerging technology jedhamu kana fayyadamuudhaan jiruu hawaasummaa keenyaa fi ikonomikaalii keenyaa irratti impaaktii guddaa warreen emerging technology kana fayyadaman positively waa baay'ee fayyadamuu danda'u. Akkasumas immoo warreen hin fayyadamne immoo impaaktii irratti geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf teknooloojii yeroo dhiyoo gara addunyaa keenyaatti dhufanidha. There are example of emerging that are covered in this such as artificial intelligence yookiin immoo AI warri jennu kun amma fakkeenyaaf emerging technology akkasumas immoo virtual reality kan jennu akkasumas immoo emerging technology akkasumas augmented reality data science kan jennu kun illee emerging technology akkasumas immoo baay'eetu jiru. Yeroo university seentan koorsiin mataa isaa of danda'ee emerging technology waan jiruuf isa sirriitti gadi fageenyaan baratu jechuudha. Ammaaf garuu artificial intelligence maal akka ta'e fi branchota artificial intelligence akkasumas virtual reality maal akka ta'e then augmented reality data science then the application area emerging there are also discussed in this unit kana keessatti barannaa jechuudha. So the first concept of this chapter is artificial intelligence yookiis immoo
AI jennee isa yeroo baay'ee magaalaa raanga baadiyyaatti konseptii kana wallaaltan jedhee yaada. AI yookiin Artificial Intelligence jennee isa haasofnu kana jechuudha. Kanaaf AI kan jennu kuni maal jalatti ramadamaa? Emerging technology yookiin immoo teekinooloojii addunyaa kana keessatti guyyaa guyyaadhaan of jijjiiranii dhufanii jiranidha jechuudha. Artificial Intelligence guyyaa guyyaadhaan jiruu namaa keessa galee yookiin immoo fayyadamummaa hawaasaa guyyaa guyyaadhaan dhiibbaa irratti uumaa jirudha jechuudha Artificial Intelligence. Artificial Intelligence kun immoo maalidha? So kana sammuu keessatti xiinxaluu yaada. To what extent emerging technology can transform the work environment today? Fakkeenyaaf gaaffii ishii kana of gaafadhaati. Maal naaf yaadachuu qabdu yeroo ammaa kanatti amma Artificial Intelligence kan jennu kun yeroo definition kana osoo hin galiin Artificial Intelligence jechuun maashinii akka namaatti yookiin immoo bakka namaa bu'ee hojii tokko hojjetu jechuudha. Yookiis immoo akka namni akka koo kanatti barsiisaa ta'ee barsiisuu kan danda'u, akka daldalaa tokkootti daldaluu kan danda'u, yookiis immoo akka nama doktora tokkootti dhukkubsata yaaluu kan danda'u Artificial Intelligence jedhama jechuudha. Garuu maashiniidha akka namaatti aaktii kan gochuu danda'u Artificial Intelligence. Erga akkas godhee immoo jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti hangam dhiibbaa gochuu danda'a? Transform the work environment hangam jijjiiruu danda'a? Then ishii kana sirriitti sammuu keessatti na yaada jechuudha. So Artificial Intelligence a branch of computer science that deal with the design of systems that mimic human intelligence. Amma nama kan jennu kun yaaduudhaan waan xiinxaluudhaan yookiin immoo waan reason in generalize gochuudhaan uumama kanarra baay'ee active yookiin immoo cimaadha jennee kan yaadnu jechuudha. Kanaaf Artificial Intelligence kan jennu kun immoo sisteema ta'ee yookiin immoo maashinii ta'ee mimic human intelligence bakkuma namaa bu'ee bakkuma nama fakkeenyaaf dhiyeessaa bakka koo bu'ee hojii ani hojjechuu dandeenya akka ani yaaduu dandeenya akka ani reason gochuutti waan ta'e reason gochuu dandeenya Artificial Intelligence dha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Artificial Intelligence immoo emerging technology dha jechuudha. Emerging technology dha isa tokkodha. So AI systems are designed to have future that only human are capable such as reasoning and generalizing. Akkuma kanallee amma fakkeenyaaf Artificial Intelligence kun reason illee gochuu danda'a yookiin immoo waan tokko irratti kennee booda bu'aa fi sababa isa jennu sun illee baasuu danda'a akkasumas illee hojjechuu danda'a jechuudha. So akkasumas immoo waan tokko irra dhaabbatee waan tokko generalize gochuu danda'a jechuudha. Reasoning yeroo jennu an example of reasoning is kana dubbifnume kana waliin dubbifnume ishii kana reason gochuu jechuudha. My friend is either at home or in her workplace. Hiriyaan kun yookiin mana jirti yookiin immoo bakka hojii jirti ta'aa jedhe. Asitti immoo himi lammaffaan immoo maal jedhe? My friend is not in her workplace. Himi lammaffaan immoo maal jedhe? Hiriyaan kun sun maal jedhe? Bakka hojii hin jirtu ta'e. Bakka hojii hin jirtu. Kanaaf opshinii lamatu jira. Lama keessaa tokkotti nu hafaa jechuudha. Eessa jirti jechaadha hiriyaan keenya sun? Mana jirti jechaadha. Bakka hojii hin jirtu taanaan mana jirti. Therefore my friend is at home. Bakka hojii hin jirtu taanaan mana jirti jechuudha. Yeroo hunda ishiin probabilitiin hiriyaan keenya sun deemuu dandeessu yookiin mana yookiin workplace. Gabaa deemteetti hin jenne, charchii deemteetti hin jenne, bakka biraa hin jenne. Opshinii lama qofa nu kenneera. Mana yookiin bakka hojii. Then generalize yeroo kun yookiin immoo reason yeroo kun erga bakka hojii hin jiru ta'ee eessa jirti jechuudha? Mana jirti jechuudha. Reasoning jechuun akkasii. Kanaaf Artificial Intelligence waan sun illee gochuu danda'a jechuudha. Generalizing kan jennu immoo konseptii lammaffaan immoo is about applying past experience to current problem of similar nature. Kun immoo waan dura beeknu tokko har'atti finne fayyadamu jechuudha. Experience isa jennu sun jechuudha. Waan dura beeknu tokko har'atti finne fayyadamu generalize gochuu dandeenya jechuudha. General jechuun immoo waan sunidha jechuudha. In similar nature, for example, I now how change a wheel on my bicycle and therefore I can use that knowledge to change a wheel on my friend's bicycle.
Fakkeenyaaf namni kuni akkatti gommaa saayikilii jijjiiran kan isaarratti bareeda. Beekumsuma kan isaarratti baree sun immoo kan hiriyyaa isaa dhaqee jijjiiree jechuudha. Kun maal jechuudha? Generalizing jedhama jechuudha. Generalizing yookiin immoo experience isa jennu sun jechuudha. Even though the history of AI goes back to naannoo bara 1940 jalqabe artificial intelligence jechuun naannoo bara 1940 60 naannoo waggaa 85 ta'eera. It was in the 1950s that the term was coined. Bara 1950 artificial intelligence jechuun jedhu yookiin immoo naannoo kanaatti xixiqqoo eegalee bara 1950 keessa immoo sirriitti boordi ta'ee mul'achuu jalqabe. AI has become popular and powerful today to many significant growth in computer capacity and the availability of large amount of data. Large amount of data irratti yeroo jettu is all about generalizing. Algorithms are now extensively used in wide range of areas including business. Algorithmiin amma fakkeenyaaf artificial intelligence fayyadamnu immoo yeroo har'aa kana bakka baay'ee nuti fayyadamnu business keessatti fayyadamna, medicine keessatti fayyadamna, entertainment keessatti fayyadamna. So artificial intelligence maashinii akka namaatti yaadu yookiin immoo bakka namaa bu'ee hojii tokko hojjetu jechuun artificial intelligence dha jechuudha. Akka namaa reason gochuu danda'a, akka namaa barachuu danda'a, akka namaa waa apply gochuu danda'a jechuudha. So artificial intelligence sun gosoota emerging technology keessaa tokkodha jechuudha. So branch of artificial intelligence fakkeenyaaf artificial intelligence the branch of computer science bilenaa jennee irra jalqaba. So branch of artificial intelligence kun warra kan faadisaan AI dha warri jennu immoo yookiin immoo damee artificial intelligence warri jennu immoo warreen akka machine learning. So there is no hard and fast way of identifying the subfield of AI. The following group can be considered as a branch of AI. Kana jennee wanta tokko kanatti qofatti murteessuu dandeenyu baay'ee ta'uu danda'u. Sababni isaa iyyuu artificial intelligence biology irratti hojjetu jira. Artificial intelligence maatisii irratti hojjetu jira. Statistics irratti kan hojjetu jira. Damee sun irraa illee fudhachuu danda'a. Health irratti kan hojjetu jira. Garuu warri gurguddaan nuti branch isaati yookiin damee isaati jennee yaadnu machine learning. So machine learning jechuun maal jechuudha? Artificial intelligence akka namaatti maashinii yaadudha yookiin immoo akka namaatti yaadee waa akti gochuu danda'udha. Machine learning immoo damee artificial intelligence kana ta'ee the study of computer algorithm that enable the computer to learn from data and improve itself without being programmed and programmed. Itself without being explicitly programmed. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenya machine learning kana waasini fudhadha. Amma daa'ima dhalatte tokko haa fudhannu. Daa'imti dhalatte tokko maatii isheerraa waan gaarii isaa ta'u waan hamaas baratti. Then yeroo guddatte waanuma maatiin ishee barsiise sun akti gooti guddinuma maatiin ishee guddise sun akti gooti jechuudha. Akkasumas immoo machine learning wanti jennu kuni learn from data and improve itself without being explicitly programmed. Argitanii jalqaba learn from data kan jedhu sanuti maatii keenya irraa barannu sun daa'ima taanee jechuudha. Erga of dandeenye erga of bareemu improve itself without being explicitly programmed. Osoo programmed ta'e osoo waa tokko hin ta'in ofuma isaa improve of godhaa jechuudha. Akkas jechuun maatiin keenya waan gaarii nu barsiiseera yoo ta'e asitti waan gaariidhuma sunitti improve of godhaa jechuudha. Maatii keenya irraa amala hin taane wayii barreerra ta'e immoo yeroo nama guddaa taanellee amala badaa wayii improve of godhaa jechuudha. So learn from data and improve itself without being explicitly programmed. So machine learning jechuun maashinii daataa irraa waa baratu jechuudha. Fakkeenyaaf aanaan argitan ittoo chapterii tokko faayiroon sin barsiisu information system and IT application jedhee yoo sin barsiisu argitan ittoo jalqaba jechuudha. Gaafa jalqaba kilaasii sinifan seenu. Gaafa lammaffaa yoo dhufeen namni kun eenyudha jettanii haara sinitiin ta'u. Sababni isaa jalqaba gaafa na argitan sun sammuun keessan akka maaliif fudhata? Daataadha jechuudha. Namni kun dheeressaadha. Barsiisaa dheeressaadha jettanii sammuu keessan qabattanii. Borii yoo daandii irratti nutti dhuftan sun barsiisaa dheeressaadha. Eessaa fide sammuu keessan isa barate sun gara fuulduraatti retrieve godhee baasee jechuudha. So
machine learning jechuun kompiitara daataa irraa waa baratu yookiin immoo kompiitara daataa irraa waa baratu yookiin maashinii daataa irraa waa baratu jechuudha. So machine learning algorithm learn from experiences. Experience jennu sun isa dheengaddana argitan sun jechuudha. Ni chapterii tokkoffaa yeroo barannu argitanii turtanii. Har'a sinitti haaraan taane boqonnaa lammaffaa barachaa jirra. So experience irraa barachuu jechuudha. Akkasuma maashinni kunis immoo experience irraa barata then improve godhaa jechuudha. Unlike conventional computer algorithm, we explain instructions that are followed by the computer to solve problem. Machine learning algorithm allow the computer to train on sample data input. Conventional computer program algorithm kan jennu kun amma fakkeenyaaf chapter 6 keessa jiran programming language jedhu chapter 6 keessa jira achitti seeraan baran. Conventional computer algorithm kan jennu data irraa barataa osoo hin taane akka machine learning kana data irraa barataa osoo hin taane output tilmaamne output isaarraa dhaabannee algorithm kan hojjennu jechuudha. So akka conventional computer program yookiin algorithm nuti barreessu code nuti barreessine bu'aa wayii argannu fakkeenyaaf lakkoofsa tokko kan hidha'u programming language tokko yoo barreessine 2 hidha'u 3 equal to 5. 5 sun akka nuuf fiduuf hojjeta malee osoo 2 hidha'u 4 jette immoo 6 fida malee 5 fidu. Kanaaf data experience irraa kan baratu miti jechuudha kuni computer programming waan isarra jiru sun hojjeta malee garuu machine learning waan akkasuma miti jechuudha. So machine learning kan jennu kun kan biraammoo algorithm allow computer to train on sample data input. Data set jechuu dandeenya sample data input jennu kun data set waan nuti itti kennine kun fuulli koo kun amma akka data setitti sin fayyadeera jechuudha. Amma daandii irratti natti dhufne walitti dhufne sin rakkisu jechuudha eenyu akkan ta'e baruudhaaf. So a model that is built from sample data will then be used to make predictions that are useful for decision making. So na argitanii tureen gaddaa isa dheengaddan argitan sun immoo maaliif fayyadamtan? Prediction gootu jechuudha. Isa ta'inna isa ta'amoo isa ta'uun ta'u jettaniit maaliif fayyadamtan? Decision making gidhaaf fayyadamnaa jechuudha. Maashiniinis waama sun apply godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf machine learning kan jennu kun immoo fraud detection, recommendation system, email spam detector, speech recognition are some of example of application of machine learning. Warreen kun haaraas ni ta'uu danda'u fakkeenyaaf siniif. Fraud detection kan jennu fakkeenyaaf sistema mana baankii keessatti hojjetu. Sistema mana baankii keessatti hojjetu ta'uu danda'a. Dhaabbata garaagaraa keessatti hojjechuu danda'a. Hattuun tokko yoo halkan dhufti yookiin immoo ATM cabsuu dhufti yoo ta'e sistema ittiin qaban jechuudha hattuu sun. Kaameeraa osoo hin taane moodela akkasii develop ta'ee jiru jira jechuudha. Moodela akkasii develop ta'uu jira. Recommendation system jechuun immoo fakkeenyaaf yoo nuti har'a Amazon website irraa kitaaba wayii binne waan nuti barbaanne sun save godhee jechuudha. Machine learning kuni torban dhufullee yoo nuti dhufne maamilli keenya kun waan akkasii barbaada jedhee recommend nuuf gochuu jechuudha. Akkasumas immoo spam detector email yeroo barreessinu amma normal email fi spam yookiin immoo wantoota dogongorsoota jennee tilmaamne jiru isaan detect gochuuf kan speech recognition afaan nuti haasofnu kan recognize gochuuf afaan Oromoo afaan Amaariffaa akkas jennee recognize gochuu ta'uu danda'a. Sagalee durbaa sagalee dhiiraa jennee akkasitti recognize gochuuf sagalee aariin dubbatamu sagalee aariin hin dubbatamne jennee emotion keenyallee detect gochuu dandeenya jechuudha. So warreen kana ta'uu danda'a fakkeenyaaf fraud historical data settiidha jenna kana. Then machine learning algorithm immoo jira. Machine learning algorithm immoo jira test data warri kun immoo fraud predictive model. Data wayiitti kenna maashinichatti algoritmichatti data wayii kennina. Fakkeenyaaf mana baankii san siniin jedhee dura mana baankii anan siniin jedheef maaliifidha amma fakkeenyaaf daataan nuti as mana baankii kana itti kenninu data maamilli commercial baankii yeroo hunda guyyaa ATM fayyadama yoo ta'e guyyaa inni fayyadamu sun daataa nuti jalqabatti kennina. Namni miliyoona tokko immoo halkan keessaatii 10 osoo fayyadamuu dhufee wanta baratame miti. Kanaaf alarmii kennaa jechaadha warra baankiidhaaf.
yoo baankiin fraud detection kana modela yookiin sistema isaa irratti apply godhanii jiraatan waan sirrii isaa akkasitti hojjeta. Machine learning algorithm immoo algorithm baay'eetu jira isaan keessa tokko fayyadamna. Fraud prediction model kun immoo modela predict godhu akka keessatti sagalitti yoo dhufe namni wayii test data dha. Saatiin sagaliin baratamne yookiin saatiin 10 hin baratamne alarmii kennaafi jechaadha. Sistema warra baankii information system isaaniitiif alarmii kennaa jechuudha. Maaltu deemaa jira har'a saatiin 10tti halkan keessaa namni miliyoona tokko darbu ATM fayyadamaa jira jedhee isaaniif kennuu danda'a jechuudha. So fraud detection jechuun akka alarmii kennuu jechuudha. Then fraud detected waan dhumarratti argame akkas ta'e yookiin immoo alarmii yeroo kennamu sun akkas ta'e jechuudha. So fraud detection using machine learning fayyadamne fraud detect yeroo goonu jechuudha. Another thing is robotics jechoota kana dhageessanii beektu jedhee yaadama. Fakkeenyaaf baadiyyaa ta'uu danda'a, magaalaa ta'uu danda'a. Namni tokko yoo hojii tokko hojjechuu dadhabe hojii tokko baay'ee hojjimne nama wayii maalan roobootii sittan fakkaadhimu sin jechuu danda'u. Akkas jechuun bifa namaa qabaatee yookiin immoo roobootii is the state of machine called robotics. Robotiin kun maashiniidha. That substitute tasks that are traditionally done by human beings. Fakkeenyaaf qonnaa namni baadiyyaatti qonnu jirra. Bakka namaa bu'ee maashinii yeroo qotu roobootiidha jechuudha. Akkasumas immoo akka doktaraatti illee fayyaduu danda'a. Kun amma fakkeenyaaf makiinaa ishiin kuni warri kun immoo roobootiidha. Maal gochuuf makiinaa kana assemble gochuuf yookiin immoo maintain gochuudhaaf illee nu gargaara. Over the past of decade, robots have been used mainly in replacing human labor. Humna namaa ittiin mundane activities such as those that are found in car manufacturing assembly. Makiinaa kana gommaa isaa kanatti assemble gochuu yookiin immoo gattamuudhaaf yookiin maskootii kana siin galchaa jedhama. Namni as tokko as hin jiru ammas makiinota kana assemble kan godhu maashiniidha jechuudha ofuma isaanii. Gommaan kun asitti akka galu beeku. Maskootiin immoo windoon makiinaa kana asitti akka galu beeku. Hundasaa kaampaanicha keessatti isaanuma kanatu hojjetaa jechuudha bakka namaa bu'anii. So isaan sun robotics jechuudha. Qonna yoo ta'e illee akkuma namaa bakka bu'anii qotu. Sirriitti nama caala jechuudha. Akka namaa bakka bu'anii qonna illee qotu jechuu danda'u. So robots are also used in environments that are considered hazardous. Amma fakkeenya namni tokko bakka ulfaataa gammoojjii keessa ta'uu danda'a. Sababni isaa iyyuu bakka namatti ulfaate sunitti kan ergu jechuudha. Yeroo baay'ee roobootii kana waraana faatti ergama. Miira illee hin qabu yookiin lubbuu illee hin qabu hunduu waan ta'eef boombii darbatee dhufuu danda'a jechuudha. Rooboot kan jennu kun bakka waraana kanaaf ishii kan akkasitti fayyadamuu dandeenya. Bakka baay'ee miidhaa qabu wayiitti namni deemee bakka sun yookiin loluu hin dandeenye yookiin immoo hojjechuu bakka hin dandeenyetti isa kana erguu jechuudha. Bifa namaa fakkaatee kan jiru lubbuu kan hin qabne itti erguchaadha maashina. Human being like handling radioactive wastes. Kun amma fakkeenyaaf lubbuu namaatiif sodaachisaadha. Handling gochuudha radioactive waste yookiin immoo radioactive waste isaa underwater bishaan jala faama fakkeenyaaf waan ta'eef fakkeenyaaf neetwoorkii nuti akka Itoophiyaatti fayyadamu kuni bishaan galaana jala deemee dhufa jechuudha biyyoota Ameerikaa irraa. Achi jalatti waan ta'e rakkinni uumame roobootii kanatti ergu jechuudha. Sababni isaa yoo hin argamu lubbuu hin qabu qabu waan ta'u hunduu. Underwater kan jennu sun space exploration hawaa abuuruu fakkeenyaaf jalqaba osoo namni deemuu hin eegaliin dura fakkeenyaaf Maarsiirra namni jiraachuu danda'amuu hin danda'u. Oksijiin achi jiraamuu hin jiru. Jireenya namaatiif hawwataadha moo hawwataa miti jedhanii wanta lubbuu hin qabne waan akka roobootii kana erguu jechuudha. Space exploration kan jennu yookiin hawaa abuuruudhaaf illee warreen sun amma yeroo ammaa kana deemamaa jira jechuudha. Also kuni robot in car manufacturing assembly line warra makiinaa konkolaataa assemble godhu waajjira car manufacturing keessa. Similarly, the application of robot in the household in also become coming common nowadays. Robots are at home to chores, assist the elderly. Amma fakkeenya namoota gurguddoo biyyoota Ameerikaa kana yoo fudhanne yeroo isaan indiviidii illee yookiin immoo mana fintaan illee fayyadamuu hin dandeenyetti akka dhala isaaniitti kan isaan gargaaree daa'ima isaanii irraa dhiqee waan barbaachisaa ta'e isaaniif godhu
riihoobootiidha jechuudha. Monitoring young children. Fakkeenyaaf biyya keenya kanatti oolmaa daa'immanii oolchina daa'imman garuu biyya alaatti riihoobootii sirriitti train ta'e daa'ima eegsifachuu dandeenya jechuudha. Riihooboo vacuum cleaner mana qulleessuudhaaf fayyadamuulee dandeenya jechuudha. Mana qulleessuu fayyadamuudhaaf dandeenya. Mana keenya kana ishiin kun amma fakkeenyaaf maashinii mana ittiin qulleessinudha. Ofuma ishii deemnee bakka vacuum cleaner kan jennu maqaan ishii kanaafidha jechuudha. Mana keenya keessa bakka barbaadametti deemnee qulleessuu dandeessi akka namaatti jechuudha. Akkasumas immoo daa'ima keenya eegsisuu dandeenya riihoobootii osoo namni hin jiraatiin. Also riihoobot calm akkasumas immoo natural language processing. Natural language processing kan jennu immoo biraanchii artificial intelligence kan biraati jechuudha. Natural language processing kan jennu yeroo keenya illee qusachuudhaaf salphumatti akkasii galuu fi kompiitara keenya kana afaan beeknu dubbachiisuu jechuudha. Yookiin immoo kompiitara keenya kana afaan beeknuun Amaariffaan ta'uu danda'a, afaan Oromoodhaan ta'uu danda'a, Ingiliffaan ta'uu danda'a. Akka nu galutti afaanicha barsiisuu jechuudha. Kompiitara keenya afaanicha barsiisuu yookiin immoo maashinii afaan Oromoo barsiisuu dandeenya. Akkasumas kompiitara keenya Amaariffa barsiisuu dandeenya, Ingiliffa barsiisuu dandeenya. So natural language processing jechuun waan sunidha jechuudha. Kanaaf eeriyaa baay'eetu jiru natural language processing kun. So warreen sun gadi fageenyaan laallaa jechuudha. Natural language processing a branch of AI Blenad jennee yeroo that deal with enabling computer to understand writing and spoken human language in the same way human being do. Akkuma nuti afaan Amaariffaa barru, afaan Ingiliffaa barru kan kompiitarri kun sun barachuu danda'a. Sun kan taasisu immoo NLP yookiin natural language processing kan jennu kanadha jechuudha. So a computer understands natural language is what power they serve with the get from wide range of system around us. With the major application in some Kenya spam detection jennee ramadudha. Kun amma fakkeenyaaf artificial intelligence keessa inni email service provide like Yahoo ta'uu danda'a. Analyze a text in email to check if the spam or not using NLP fayyadamne spam immoo spam miti. Email sirrii immoo email sirrii miti jechuudha. Spam immoo spam miti jechuudha. Kanaaf NLP suntu detect machine translation fakkeenyaaf kompiitara keenya fayyadamne afaanota afaan Amaariffaarraa gara afaan Oromootti jijjiiruu dandeenya. Akkasumas immoo afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti jijjiirra. Waan sunillee eeriyaa machine translation kuni natural language processing jechuudha. Translation of text from one language to another system like Google Translate fayyadamnu sun natural language processing fayyadamnee jira jechuudha. Virtual assistance jechuun immoo fakkeenyaaf kompiitara keenya irratti ta'uu danda'a, moobaayilii keenya irratti ta'uu danda'a. Lafa bakka nuti hin beekne yookiin moobaayilii keenya fayyadamne gargaarsa wayii nuuf gochuu jechaadha kompiitara. Sunis natural language processing area yookiin application voice operated virtual such as Amazon Alexa kana fa'a soo beektanii kompiitara keenya irratti kan fayyadamnu gaaffii garaagaraa kan gaafachuu dandeenyu immoo kompiitara keenya ta'uu danda'a. Kompiitara keenya yoo rakkina keessa gale yookiin maintenance barbaachise gorsa nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf virtual assistance jechuun waan suni Apple Siri and use natural language processing. So natural language processing branch of artificial intelligence. Sentiment analysis jechuun immoo fakkeenyaaf social media fayyadamnu yookiin immoo Facebook fayyadamnu yoo ta'e namni tokko postii gochuu danda'a. Postii tokko erga postii godhee dhaabbanni tokko namoonni miliyoonni tokko dhaabbata sun irratti koomentii yookiin immoo ri'aaktii gochuu danda'u. Namoota miliyoona tokko eenyutu waan nuti postii goone yookiin maxxansine kanatti gammadeera gammanne jedhanii adda baasuun namni miliyoonni tokko waan ulfaatuuf natural language processing kana fayyadamnee detect goonaa jechuudha. Kanaaf sentiment analyzing kun positive yaada positive kan nu kennan positive jedha, yaada negative nu kennan immoo negative jedha. Yaada neutral positive illee ta'e yookiin immoo negative illee ta'e nu kennan immoo neutral jedhee adda nu baasa. Sun irra dhaabbanne tajaajila yookiin wantoota post maxxansine sun Facebook keenya irratti jijjiiruu dandeenya yookiin immoo fooyyessuu dandeenya jechuudha. So this is extracting and analyzing user data on social media. Social media jechuun warreen akka Facebook, TikTok,
YouTube ta'uu danda'a warreen akkasii social media jenna sirriitti it is possible to learn user opinion which could be negative ta'uu danda'a positive ta'uu danda'a or neutral lamaan kan hin taane positive about something use natural as fake news identification amma fakkeenyaaf kun amma biyya keenya keessatti baay'ee apply ta'aa hin jiru malee fake news identification kan jennu kun natural language processing kana fayyadamnee oduun tokko sobadhamoo soba miti yookiis immoo feekiidhamoo feekii miti. Fakkeenya ekeleen akkasitti oduun ammoo baay'een isaa feekiidha namoonni baay'een YouTube irraa qarshii argachuuf jedhanii obbo ekeleen du'e yookiin immoo namni abaluu jedhamu du'e jedhanii post godhu. Waan sun sirrii moo sirrii miti kan jedhu natural language kana fayyadamnee identify gochuu dandeenya jechuudha. Identify whether or not the new trust use amanamaa ta'uu fi amanamaa checking the reliability of source can be done using natural language processing. So text summarization kan jennu fakkeenyaaf kitaaba information technology tokko kan osoo application natural language processing sunitti kennine kitaaba page 140 qabu maal godha short note nu baasu yookiin immoo summarize nuuf godha jechuudha. So text summarization kan jennu sunita so warreen kun spam detection sentiment analyze positive neutral negative akkasumas immoo spam detection spam irratti warratti email sirriin ta'an warra sirrii ta'e immoo akkasitti nu baasu machine translation afaan oromoo irraa gara amaariffaa ta'uu danda'a machine translation jedhama fake news detection oduu sobaa fi soba ta'uu dhiisuu kan adda nu baasu. So visual assistance lafa fagoo taa'e yookiin immoo kompiitara warreen akka Alexa jenne sun visual assistance kan jennu sun text summarization immoo akkuma isiniin jedhe kitaabota gurguddoo kanarraa text page muraasa haala salphaa ta'een akka short note itti nu baasaa jechuudha. Kan biraa branch of artificial intelligence kan jennu bira expert system kan jennu kan biraati jechuudha. Expert system are a computer programs that emulate human expert. Doktora yookiin immoo fakkeenyaaf abbaa gadaa tokko osoo fudhannee abbaa gadaa naannoo godina Gujii keessa jiru tokko waa'ee sirna gadaa sirriitti nu gorsuu danda'u tokko osoo fudhannee akka ekspertii yookiin immoo expert systemii kana bakka buufna jechuudha. Sababni isaa abbaan gadaa sun nama waan ta'eef du'uu danda'a. Garuu beekumsa guddaa addunyaa kanaaf beekumsa dimokiraasii kan ta'e sirna gadaa keessa jira. Kanaaf warreen sun abbaa gadaa sun irraa beekumsa isaanii irraa waraabnee siisteemaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf expert sisteemaan computer program that emulate human expert. Doktorallee bakka bu'uu danda'a. Nama fayyaa baratallee bakka bu'uu danda'a. Abbaa gadaa isin jedhe sunillee bakka bu'uu danda'a. Sirriitti sirna gadaa keessa waan jiru hunda nama gara fuuldura dhaloota dhufuutti dabarsuu danda'a. They are designed to solve problems that are normally solved by human experts. Kun dursini jedhamu doktorallee ta'uu danda'a. Expert system are one of the earliest attempts to put the field of artificial intelligence to the test. Some of the fields that benefit from expert system include medical diagnosis. Medical diagnosis gochuu kan danda'u yookiin immoo dhukkubni bakka jiru yookiin immoo dhibeen bakka jiru diagnosis gochuu petroleum engineering jedha financial namoota payroll fa'aa hojjetan systemni hojjechuu danda'a. Expert system petroleum engineering fa'aa expert system namoonni sun du'uu danda'u waan ta'eef warreen kan expert system itti buusuu dandeenya jechuudha. Also an expert system consists of three components. Component sadii qaba. Tokko user interface. User interface jechuun yeroo access goonu yeroo fayyadamu fuuldura keenyatti kompiitara keenya irraa ta'uu danda'a, moobaayilii keenya irraa ta'uu danda'a. Kan nutti mul'atu sun user interface. Knowledge base kan jennu immoo bakka itti beekumsi sun kuufamu, inference engine kan jennu beekumsa kuufame sun gara user interface itti fiduuf yookiin immoo search kana keessaa goone gara kanatti fidanii fayyadamuuf inference engine fayyadamna jechuudha. Kanaaf komponentoonni sadii kun warreen kanaaf fakkeenyaaf user interface is part of expert system that user interact with expert system. Wal quunnamsiistuu jechuudha akka user interface jechuudha. So the accept require from user and forward them to the inference engine. Irraati gaaffii nuti gaafannu tokko fuudhee kuni gara kanaatti dabarsa gara. It is also the main through which users who recommendations that the expert system provided. Knowledge base akkuma isiniin jedhe the repository yookiin database knowledge of expert in the domain area fakkeenyaaf abbaa gadaa kan jenne beekumsi isaa kana keessa ta'a jechuudha. Waggaa 100 booda deebinee access gochuu dandeenya. So
knowledge base repository yookiin database jechuu dandeenya jechuudha. The knowledge is organized in the form of user rules. The knowledge contains of both factual and experiential or common sense rule types. Then warreen kun akkasii jechuudha. Inference engine kan jennu immoo the brain of expert system. The brain of expert system that produce the answer by referencing the knowledge base. Wanta knowledge base keessa jiru fuudhee gara user interface itti dabarsa. The brain of expert system jechuu dandeenya. Search goone yoo barbaanne waan kan yaaddatu eenyudha. Wanta gaafatame tokko kan yaaddatu inference engine dha jechuudha. Akkasuma sammuun keenya waa yaada. So one of the earliest most well known expert system is MySim kan jennu expert system kan durii jedhamu fakkeenyaaf. MySim the expert system that emulate fiction design expert. Kuba tokko yookiin fiction design emulate gochuudhaaf kan nu gargaaru. So it identify bacteria that cause infection or recommendation antibiotics. Kuba keenya erga baree booda kuba keenyaaf dawaa kan ta'u immoo nuuf ajajaa jechuudha. So expert system user interface in jira. Na user interface ira kuni user nama fakkeenya kuni ana yoo ta'e yookiin nama fayyadamu sun yoo ta'e user jedhama. Asirraan gaaffii gaafata. Gaaffii eenyu gaafata? User interface keenya wanta computer keenya irratti jiru gargaaramne gaaffii gaafata. Then inference engine immoo as knowledge base argitanii immoo waan akka kitaaba waan akkas database as keessa fuudha jechuudha. Expertiin immoo abbaan gadaa immoo ziroo ta'e sirna gadaa wayii gaafadhe waa'ee gadaa sistemii keessa waan dhibee tokko gaafadhe ammanii asitti kana keessa dhufee asirraan immoo akkanatti dhufee deebiin asirraan naaf kennamaa jechuudha. Kanaaf kuni doktorallee ta'uu danda'a, abbaa gadaallee ta'uu danda'a. Garuu namichi sun oolu illee sistemni kun fayyadamne irraa fayyadamna jechuudha. So expert system fakkeenya kanaa jechuudha. Another thing is application of AI kan jedhu next class ilaalla. Sababni isaa iyyuu baay'ee dheerachaa jira waan ta'eef application of artificial intelligence. Artificial intelligence eessatti fayyadamna? Online shopping tokko autonomous car konkolaataa nama malee deemu daandii irra jira jechuudha. Isallee torban yeroo ta'an social media irratti yookiin Facebook fa'aa isa jenne kanarratti akkamitti akka fayyadamu. Surveillance yookiin immoo security camera keessatti akkamitti akka fayyadamu. Agriculture irratti akkamitti akka fayyadamu yeroo itti aanu ilaallaa jechuudha. Customer service gochuuf akkamitti akka fayyadamu. Health care hospitaala keessatti artificial intelligence akka fayyadamu akkamitti akka fayyadamu. Space exploration hawaa abuuruuf artificial intelligence akkamitti fayyadamu. Warreen sun smart homes mana keenya smart gochuu keessatti artificial baankii keessatti artificial intelligence akkamitti fayyadamu. Search engine nama fakkeenyaaf Google irraa waa search yoo goonu waan ta'e nu dhufa. Warreen sun akkamitti akka fayyadamu yeroo itti aanu ilaalla jechuudha. Dheerachaa waan jiruuf paartii itti aanu ilaalla. Sirriitti dubbisaa, sirriitti hordofaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Turtii gaarii isiniif jedhaa. Nagaan turaa.